Wayayanoga. Wayayanoga. Ama mula sa araw rin ko. Wayayanoga. Maskalli sige. Amma abbaa gaaddisa sama bira dhaqnee horii qilxaana buranne. Deemnee finna kaa hin binneedhaniyyuu. Ufaarti suuqii. Suuqii sama kana jiruudha ma. Wannoo qabattee fida sigaara. Akkam jettaan? Maal binnallee olaati? Baay'ee as rukkubaa ammas. Maal garuu hin mafayya jedhanii qorichaa bashaa tokko fudhachaa hin jira. Mana yaalaa dhaqee bolu. As feenyee hidhamee kaara horii sannannee horii hidha. Maal fuudhi danoo? Yaa abbaa gaaddisaa! Duroolee adallu teessoo birraa raafatu eessoo. Gurgeessan tokko fi obbo Fulaasan tokko doo'ameera akkanumaan isaan akkanumaan Qarshii qotiyyoo bituu miti anarree bituun qaban isa. Birriin daakuu mana qabatanii ba'anii qofa akkuma gabaa keessa dhugaa jirtan. akkasitti maa yaadareen ayyaana waan ayyaana kana immoo godhachuun dirqama beektaa. Guddaa jira jechuudha. Yoo alas taanee jira sitti leegeera. Gurgeessa. Abbaa gaaddisaa Akkam akkam. jirtu. Maal argisiisanii? Agaartuu. Akkam. Goota abbaa gaaddisaa Abbaa gaaddisaa akkam. Akkam himee? kan gurgeessa. Ayyaana. Baga baadiyyaa. Maaliin baheemu? Inni bajeelta'u. Abbaa kan kanatti horii bitaama. Akkamii dhagaadha. Danda'anitti nuu qotanii gosa bakkee nyaatu. Yaaduma aduu nyaachisa malee kun Adeemna. walitti lukkuun bitan. Maal jetti jarri aan? Adeemnu. Mee koota ayyaanu. Miila takkana dhukkuba si gidduman deema. Amma ayyaanni obbaa kunis waan adda addaa barbaachisa beekte qirciin jira. Akkami mee ayyaanni maal fakkaataan darbe kanarratti? Ayyaanni bareeda garuu horii dhabne horiitu waddade bareedan darbe irratti. Horiitu waddade? Waddade. Waddaduu isaatirraan kan ta'e beektaa amma maal gochuu qabna qaala'insi jireenya kana jireenya hojiidhaaf. Qotta nama agartu bana akkatti deemu. Amma kun nama birrii laafatu maa kolti immoo? Gaari kana. Biraa bara sitti bakka. Gaariin karaa miila jammaree fi immoo? Karaa muujjala itti danda'a. Wayi. Gurbaa. Maal jettaan abbaa keessa hin ta'u. Miti asii jechaara. Maal jedhu? Asii jechaara. Abbaa keessa hin ta'u. Maal kaasan yoo koltan? Baaqonnaa kun jechaara isaa miti. Lakki nama laalatti himu laalatti Maal taasanii miila? Laakkii. Muujjala dhayi. Gommaa durii sana uffattu iyyuu ati isaa bareeti miilli. Gommaa ilma kiyyannaa bite kan Ameerikaanii naan erge ayyaana fi. Jarikaanii. Akkamitti kan darbaa kan hin dhawwu baadila. Nama guddee dura laga darba. Akkamitti kan darbaa kan dhawwu baadila. Wakka. Soodii ati maal qabduudha? Amma ani ana jedhu gadaan baranaa kunis gadaa milkiidha. Amma irreessillee gaati jira beektaa aadaan uummata Oromoo waan ittiin calaqqisiifamu. Eeyyeen gahaa jira. Yoo Maaliree nu weega kan nanna. koota. Dawlata wajjin haasa'uu deemtanii urgeessa. Amma irreessa baranaa kana amma Ijoolleen ammaatu ashooftu taate. maalli akkamitti ijoollee wajjin haasa'uun isin barbaachisu? Akka irraa akka dhaqalaalti gizee dhiira meeqa beeka walirra naqusa yaadachuu didde maalitti beektis gadhee. Ijoolluma ammaati sabanuma godhe maal godhanii miti Maalitti beekti gadhee bakka dhiirri oolu jedhee. jedhani. Jedhee yoo dhagaye garuu. Jedhanii kana namoonni dubbiin gaafa dudubbatanii akkasumatti dudubbatu. Amma hin baati laata gabaa. Gabaan gahuu toola jechuun Yaada xaaramu yaada akkuma kan gara gadi tele fakkaatu habaaboo birraa. Kanaana waa'ee ayyaana beeku.
Ano ko dur guyuma yaara tun bet. Tumaati bet yaada na wajjin. Sabeeti jorro ko waa fakkaata. Ino inni namni gadi jedhe sirba nama ina. Laali inni surumtis laali gadi deemu. Laala mara kanatti. Garuu moo no gaana amma abbaa gaddisaan gaana. Abbaa gaddisaan godha gartuu uffanni kun san gahu. Akkuma wajjin deemee maqaan balleessan ni faan. Ayyaana amma ergoo miisaan oomee qirchuma silaa onnoo dha hin beekanu. Naannoo isaanii kan gahamti. Hundaa akkuma bitanii galan. Abbaan gaddisaan immoo maqaa balleessu bisaati. Lubbabdee hojii balleessaa dirqira dhuguun waan biraa dhiisee akka bitaa cabaa fi barbaadu. Beekaa dhugaadha beektaa ayyaana waggaatti irratti uummanni Oromoo maal akka godhu beektaa bookaan jedhamu jira ni dibatu waan akkasii kana amma Oromummaan dhugaa Oromummaan dhiiga jedha. Ayyaantu dhaate akka beekame. Namni Oromoo ta'e beektaa Oromummaa keessatti amma waan baay'eetu jira namni Oromoo ta'uudhaaf jecha waan baay'ee gara baay'ee kanallee maaf Oromoo ta'uu dinnee maaf dhiinne Oromummaa ni yakkama dur beektaa namni Oromoo ta'e yakkama. Waan akkasiitti ture amma garuu yeroo keenya keessatti yeroo akkanaa yeroo badhaadha kanarraa yeroo waan argannetti nyaannu kanatti rakkoolee nurraa fageessu ayyaanni waggaa darbe kun barri haaree kun rakkoo nurraa fageessu waan akkasiitti jira. Amma kana keessatti nuufoo maal akka gochuu qabnu. Waan akkasiitti jira namoonni kaabeetaa. Dhugaadha Oromoo ta'uudhaaf waan baay'ee si barbaachisa. Oromummaan immoo miidhagina beekne. Oromoo wal jaalata. Aadaa hedduu qaba. Aadaa jaalalaallee qaba. Igalaami. Ati ayyaantuudha abbaa gaaddisa. Ati ayyaantuudha ayyaantuudha. Dhugaadha. Ilaalamee dhimma keenyatti guddanne. Oromoo warra beekaa immoo haadha. Akkiriif taasoo qabne. Maqaayyonni keenya jiran lubbuu isaanii nuu dabarsanii maaloo ijoollee maaloo safuu beekaa safuu beekaa safuu beekaa ilaallu raanii tates turgutee meekoota fuuldura deemaa osoo sin dhube akkanumatti ofuma halkinee qofa beena rakkoo qabu haasoo biyya koltishi beena rakkoo mana rukutaan maadaama akka baranaa taatanii eebbifamtanii akkami amma qotiyyoo kamitti nama abbaa gaaddisaa kun wanta qotiyyoo biti lukkuun bitanii maal taate ilma koo maal taate akka ijoolleen taa'inaa sun olaa wajji walitti na buustani irra shooru malee taadhaa waan sin ajaa'ibu ijoolleen ammaa kun waan hedduu gooti kinoo tanaaf kana qabattu beena ina tasii yaade gurbaan kun maali waan annaayi waan annaa waan atanillee natti fakkaata ijoollumaa ammaati geessa tumadhiisa obsiin barbaadu Bagaaddisa? Asii kan otoo isaachuma boys timnaaf ergaa tokko. Maal ittiin tan? Jarri kun. Yaaduma siraatti. Arshii moorii ittiin bitan qabdu harroota kanaa bisoo bitanii bareeda. inni garuu Isaan yaada warra birrii qaban sitti fakkaata. Harroota bitanii. Kota gaashii. Achumatti wallaala. Waa'ee nama riisisti ijoollee tana. Maal jedhanii? Ayyaanni kun hin bareeda, ayyaanni bareeda naan jedhan gaafarii ollaa bareeda qabdaa. Meedoo abbaa gaashii. Akkamitti? Nagaartu? Fayyaadha? Jirtu? Baga geechan. Gaashii akkam jirtu? Baga ayyaana ogaa geechan. gaashaa kamirra fayyuma Baga baraaraa geechan. Nagaa jirtuumi? Dhiirra kunoo. Sirba dasa digoonu. Meeyya ni kaamooti kan kana silan sirba sarree fugara waraaf hin garu garaani hojjedha viidiyoo galchin jammaruudha itti beera nu biraata bira mooyee keessi gubate urgeessa laafullaasa ija bineensi fayyate ballo
Kan bituu beekare. Kuffisa udah kadang mana kau mana? Bareeda meelaa Bituu mana kau bittee kuffisa. Ammoo kaala moo baala ada tuh bitu kana. Laki kana bin. Hanumtaan mana ga'u hin jiru siin. Kanuma bitaa goota. Olluma taa'etti kana kuffisna kanuma bitti bagaranne. Kanuma bitiin ijoollee. Kanuma. Beeka. Eenyuun kuffisa kana bin. Beeka jettan. 65. Beeka dah. 65. 65. Dhuguma moo? 65 birrii jechuudha. Kuma 65. Baawwandiitti beeka. Kuma lakkaa'uftee 65 kuma 65. Akkasitti naatti himta. Madaabaraa tokko ni. Madaabaraa tokko. Cirracha ala kaawwattoo gidi. Kuma lak. Hin binnu kana. Hin binnu. Kanuma wayyaa maal nyaachu feetare reesii bitu. Abbaa kuranii nu gaara. Lakki kan hoo yakoo laalletu isaan nyaata. Ijoollee Gara biraatti nyaatti nyaata. Ani jenne noole. abbaa kuranii. Kana dhiigatu na jeessa. Kana maal? Ani gaafasuma dhiingatu washiidheetu Akka abbaa gaaddisaan ta'u. Baagaadhisaa akkanaa goon. Namtittiin tun suuruma akka nuun bidan gochaa torii bareeffam jala baasuufi. Ishii onnoo keenyaaf mataa fudhattu gatii gad du'aadha. Mataa rafi gogaa gurgurattu. Injoollee akkan ta'an abbaa keessanii. Meeshii dhaggeeffadhaa fuullaasaa. Qotiyyoo kana fakkaatu hin binne kan binne ayyaana hoggaadha. Masqala Inni tolee jedha. akkasina olii gaba. Hoo qabaatte malee safidee bitte yaale. Meelaali nama mal Raatubti tun maalitti? malkumti isaasiidha. Fuullaasa kun sirumaa dhiite kuffisaan biraa. Laa wakiila isaatiin sirriitti moo inni rakkate qotiyyoo mana guddinaa kun birrii dhabeetti malee osoo jaalate inni karaa dhuunfattu bita. Nu kennaa kana wanni kun ayyaana. Qaraawwata ijoollee bakka kaalee ilmee. Ali. Baasi mee. Gurree alee lakkee isaati kan fuula Baas bakka achi baasa. Gara bunna dhiitaa dhufii biyyaa bunna qaba kan. Kun ifaan ijaa lafeen qabu. Lafeen qabu. Kanai.
Maal akka goonu garuu waan Haruma nama kuffisutti marannee teenya. Kada yaadana nu fayyaale. Amma horii bareeda binne agartee? Horii bareeda binne amma. Gurbattee gurraatti sadiitti argan haragaaggeeta dhugaa'uudha amma bittira. Galtee bisee galtee Akkuma nu wajjin deemu. Kootta tilma koo biraan deemu. Jalaa badaa qotii gosan. Koo rakkoon qabu. Waan bareeda waan ajaa'ibaa. Iraawure. Maal jennu? Irra buusu. Gaarii irra buusu. Garuu wannan Maal irra buuse siin jettaniif malee kada garuu bitanii Isuma wayyaa lakki. lubbuu nama namaa godhan. Lubbuu lama namaa. Ayyaanni kana jaalata. Kana bara ayyaanni. Maal kana jaalata ani garuu Namni Oromoo Oromoon akkuma kana na fayyisa. Atis immoo dhibba jaanta godha gargaarta hojjete malee garuu eessatti gala. ani isaan akkuma qabu. Anan jedhu ani maal? horii uffataan hojjechiisuudhaaf maqalee dinne malee. Oromoon hiyyeessan qabu. Hiyyeessa. Dhimma asirruma kaa. Beektaati jechuudha. Karaa sana keessatti Hiyyummaa qabnu siin hamba'ee bitannee nyaadhi. Agartee beekamu hiyyummaa maaltu nutti fide seete gaasi. Walii galtee dhabuu keenya malee waan biraan hunda isaa qabne. Dhuguma itti ilma koo. Atumta akkamitti akkanatti haasofte dura? Lakki gaasi. Alaa miti mucaa isaatu akkana goonaa jedhee. Waan bareeda binne waan bareeda dhiisa. Yoo mana kana seenu wayyuu. Warra jambaree faganan. Kana wayyaa. Laata warra jambaree Koota faganan. bakka isa tira fuddaa. Isa tira. Warra jambaree beekamu. Gaasi dhumma maal oolaa? Tola ka adeemnu adeem. Adeet farsoo achi ijittu. Adeem. Baala kan siin Ayana hoga barara, bagagesani ayana.